Bilbila keessa irraa appilikeeshinii kaameraa keessan fayyadamaa jiru, appilikeeshinii maayikii keessan fayyadamaa jiru haala kamiin akka biroo hundeessan maayikii bilbila keessanii keessa kan fayyadamaa jiru jechuudha. Kana malee mallattoon kun yeroo kam akka isinitti dhuftuu fi mallattoon kun maaliif isinitti dhufti, faayidaan si maalii isa jedhuun tokko isin agarsiisaa viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii bilbila keessaa qabdan bakka hundatti ka kaameraa bilbila keessanii fayyadamaa jiru akkasuma kan maayikiroofoonii bilbila keessanii fayyadamaa jiru siitingii isin argachuu qabda yookaan immoo bakkatti arguu dandeessan siitingii bilbilaa keessaa jechuudha. Kam takka maayikii fayyadamaa jiru appii kam takka akkasuma maayikiroofoonii bilbila keessanii fayyadamaa jiru ilaaluu dandeessu. Mallattoon sun immoo kan isinitti dhuftu yeroo kam isinitti dhufti akkasuma haala kamiin ofirraa dhowwuu dandeenya iseeluun isin barsiisaa viidiyoo kana keessatti mallattoo sana akka isinitti dhufne gochuu dandeessu. Hammallee mallattoon sun faayidaa isin qabdu maaliif akka isinitti dhufti yeroo kam akka isinitti dhuftullee isiniif himaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kan isin agarsiisa namoonni haaraa ta'an subscribe gochuu hin dagatinaa chaanaala keenya akkasuma viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'uuf share godhaa isiniin jedha. Akkasuma bilbila keessan keessaa siitingii bilbila kaameraa bilbila keessanii fayyadamaa jiru eessarraa akka arguu dandeessanuun isin agarsiisaa jechuudha. Kanneen kana sadan bilbila keessanii sagalee keessan waraabaa kan jiru appii meeqa akka ta'ee fi eessarratti akka appilikeeshinii sana argachuu dandeessanuun isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii bilbila keessan keessa jiru sagalee keessan waraabaa jiru kaameraa fi maayikii bilbila keessanii fayyadamee eessarraa akka arguu dandeessan kana sadee isin agarsiisa. Namoonni chaanaalii kootiif haaraa ta'an subscribe gochuu hin dagatinaa chaanaalii yuutuubii kootii argachuudhaaf yuutuubii irratti Hussein Ofishaal jettan na argattu. Chaanaalii kana namoonni haaraa ta'an subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalamaa isin jira. Viidiyoo barnootaa wal qabate viidiyoo baay'ee jala gadhiisan jira jala galaa irraa baradhaa akkasuma pileelistii jala hogguu seentan barnoota tiktookii barnoota feesbuukiitii fi barnoota yuutuubii kan siitingii mobaayilaa hunda jalaanii argattu irraa baradhaa isin jira. Viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa laayikii tuquun eegalaa isin jira laayikii tuquun hamilee guddaa namaa kenna. Viidiyoo dhaggeeffattan yoomuyyuu akka ta'e yoo ta'e laayikii tuquu hin dagatinaa waan akkasiirraa hir'isu isin jira. Kanagaa mallattoon kun kan isinitti dhuftuuf awwala bilbila keessatti yeroo sanatti appiin takka akka inni sagalee keessan waraabaa jiru maayikii fayyadamuudhaan yookaan kaameraa fayyadamuudhaan sagalee keessan akka waraabaa jiru isinitti agarsiifte jechuudha. Mallattoon kun bilbila keessan keessa appilikeeshiniin jiru sagalee keessan waraabaa akka jirtu akkasuma sagalee keessanii keessa jiru mallattoo kaadhaamsuu barbaadan maayikii eessarraa akka cufuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Inni tokkoffaa siitingii bilbilarra eegaseentanii bilbila keessa irraa siitingii ni seentu sana bilbila keessa seenu hanga olaxaadhaan asirratti secret and privacy bakka jiru ni seentu sana booda privacy bakka itti qaxuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Achirra dhuftanii microphone access bakkee dhukun ni jira jechuudha. Hamma asirratti yoon kana off godhee sagalee keessa waan record godhaa jiran sagalee ni bada mallattoon gubbaarraa mul'attu kun ni dhaabbatte jechuudha. Yoon kana asirratti yoo kana off gootan abbaan barbaade sagalee keessa waraabuu akkasuma abbaan barbaade kaameraa fayyadamee sagalee keessa waraabuu hin danda'u jechuudha. Yoo kana off gootan kanaafuu asirratti amma sagalee waan waraabaaruuf an off hin godhu isin yeroo isin off gootan mallattoon gubbaa kun gabaabumatti audio yookaan sagalee keessan kan waraabaa jiru bilbila guutuurraa yookaan inni cufu jechuudha. Mikroofoonii kana yoo cuftan bilbila guutuurraa bilbila keessan keessa wantoonni jiru hundi rikoordii gochuu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo sagalee waraabuu bilbilee namni yeroo isin bilbila isin argachuu hin danda'u waan akka imo WhatsApp irraallee sagalee namaa qabdan hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu ooniya taa'u asirratti inni kabraa inni isin baruu qabdan as keessaa osoo hin bahin kaameraadha. Bakka kaameraa jedhu kana yeroo tuqxan appilikeeshinii bilbila keessa taa'ee kaameraa keessa fayyadamaa jiru ni ilaaltu. Amma appii 4 qofa jira. Kaameraa 2 fi telegiraamaaf tiktookiidha ka kaameraa bilbila kootii fayyadamaa jiru jechuudha. Ilaa hamma appilikeeshinii sa'aatii meeqatti akka irra seenee bahee wajjin asirratti na agarsiisaa jechuudha. Kabraa asirratti appii kanaa jechuudha. Kana akka hin fayyadamne ofirraa cufuu barbaadan fakkeenyaaf telegiraamiin akka inni kaameraa kan koo kan hin fayyadamne yookaan kaameraa appilikeeshinii kana tiktookiin akka kaameraa koo hin fayyadamne yoon ofirraa cufuu barbaade isinillee ofirraa cufuu barbaadan gubbaarraa tuqaa 3 tuquudhaan eega tuqaa 3 tuqxanii ol xaa'uudhaan maal gootu askeetti appii achi keessa jiru sana ni ilaaltu. Fakkeenyaaf kaameraa bakkeedha kana tuquudhaan asirratti doon xalla'uu yoon kaa'ee ammallee doon xalla'uu kan yookaan tuqu kaameraan kun amma kaameraan kun fayyadammallee hangan irra seenee footoo ka'uu yoon barbaadutti heeyyama na gaafata. Hangasitti garuu hin dalagu jechuudha. Appilikeeshiniin kun irraanii baha asirratti illee mul'atullee irraanii baha jechuudha. Tiktookillee yookaan telegiraamallee cufuu barbaadan tuqaa siitingii gubbaa tuquudhaan asirratti ol xaa'uudhaan yoo telegiraama ofirraa cufuu barbaadan kaameraa akka hin fayyadamne doon xalla'u kan jiru gubbaa kaanii kaawwattu sana booda dudduubatti ni deebitu. Telegiraamiin kan bilbila keessan keessa jiru kaameraa fayyadamuudhaan akkasuma footoo isin kaasuu kaameraa bilbila keessanii gabaabumatti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Tokkoon appii as keessa jiru ilaan keessanii 4 ol ta'uu danda'a. Akka inni kaameraa hin fayyadamne gochuu barbaadan haala nama isin agarsiisa kanaan ofirraa cuftu jechuudha. Appii bilbila keessaa kaameraa keessan fayyadamaa jiru. Inni lammaffaa isin baruu qabdan
makarfoonii jechuudha. Makarfoon jechuun maayikii sagalee keessa kan waraabaa jiru. Hamma sagalee kan koo akkasuma kan waraabaa jiru kan inni maayikii fayyadamee appii sadinaan jira. Irra yeroo gattu waa bakka maayikii kana iskeen rekoordarii fi voice rekoordarii kappakatiidha. Hankoo kun akkasatti iskeen rekoordarii voice rekoordarii fi kappakat appilikeeshinii ittiin godhantu maayikii bilbila kootii fayyadamaa jira jechuudha. Kanneen kana sadeen jechuudha bilbila koo fayyadamaa jiru. Kan keessan garuu appilikeeshiniin baay'een keessatti argamuu danda'a. Sagalee keessa waraabaa jiru. Sagalee kan keessan waraabaa jiru appii hedduu keessatti argamuu danda'a jechuudha. Akka appilikeeshiniin kun sagalee keessanii waraabne yoo barbaaddan siitingii gubbaa tuquudhaan maal gootu appii sana keessa barbaaddanii ofirraa ni cuftu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ulataa'uudhaan voice rekoordarii akka sagalee koo waraabne yoo barbaade doon xalla'u kan jedhu kana yoon kaa'e sagalee koo waraabuu hin danda'u jechuudha. Dubbatti hin deebi'a. Sagalee koo rikoordi gochuu hin danda'u jechuudha appiin kun. Akkasuma egaa appilikeeshinii baay'ee yoo bilbila keessaa qabaattan illee bakkuma hammaa irra tuquudhaan appii isaanii agartu. Sana booda yoo irraa tuquu irraa cufuu barbaadde illee irraa akka inni sagalee maayikii bilbila keessanii hin fayyadamne yoo barbaaddan siitingii gubbaa ni tuqxu. Sana booda doon xalla'u kan yoonni kaawwattu appii irra seenuwaan jechuudha. Isin appilikeeshinii bilbila keessaa kaameraa keessa fayyadamaa jiru baay'ee yoo ta'e appii isin itti fayyadamaa hin jirre fayyee yoo ta'e asirra galuu sirreeffattu. Maayikii bilbila keessanii fayyadamu sagalee keessaa waraabaa akka jiru appilikeeshinii hedduu yookaan immoo appii baay'ee keessan itti fayyadamaa hin jirre yoo ta'e bakka kana seenuudhaan akka inni maayikii bilbila keessanii hin fayyadamne haala nama isin agarsiisa kanaan ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu irra seenaatee ofirraa cufaa maayikiin kun mallattoon kun immoo akka isitti mul'attuu fi yeroo isin sagalee waraabdanuu fi kaameraa bilbila keessanii fayyadamuudha. Kaameraa bilbila keessanii bantanu isinitti dhufte jechuudha. Akka bilbilli keessan sagalee waraabaa jiru agarsiifte jechuudha. Mallattoon sun keessi isin agarsiiftu maayikii sagalee bilbila keessanii akka waraabamaa jiru isin agarsiifte jechuudha. Karaa gabaabumatti mallattoon kun sagalee bilbila keessanii jiru isin agarsiifti. Haala kanaan appilikeeshinii bilbila keessa jiru kan maayikii fayyadamaa jiru hunda ofirraa cufuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Barnoota dabalataa argachuuf chaanalii yuutuubii keenyaa sabskiraayib godhaa. Akkasumas barnoota isin jira darbe hedduu jira. Chaanalii koo jira galaa irraa baradhaa isin jedha. Waa'ee barnoota kootii kan koo keessaa waa'ee bilbilaa wal qabate hunda keessaa waan isin galle jiraate komentii itti gaafadhaa isin jedha. Kutaa itti aanu hanga walitti nagaan tura.